akkas nama tuffachuun gaarii miti. Sigalee ati bakka sanitti yoon argamne carraa ta'ee yookiin biyya biraa jirta. Gaafa ati bakka ati jirtutti wanni sagantaan bareenni wayii qophaa'e toppiidha kan kee tokkoffaadha. Ka gaafa immoo bakka biraa immoo qeeqamuu qabaa, arrabsamuu qabaa. Ammallee namni kenna waan namni kenna barate irraa tokko waan dalagamu appreciate gochuu dhiisanii faarsuu fi jajuu wanni kun waan gaariidha jechuu dhiisanii hanqinna xiqqoo takka barbaadanii hanqinni xiqqishuu saniin nama qeequu fedhan. Fakkeenyaaf kanaan dura yaadatta yoo ta'e asitti magaalaa Manchester kanatti yaadatta namni hedduun yaadatta because ajandaa ta'ee ture gaafa Joowar as dhufe sagantaa bareedaa qulqullina qabu ka sagaleen isaallee akkaan dhagamu ka bakka biraatti namni complain godhaa ture sagaleen iddoo biraatti ittiin dhagamu jedhaa turan because maayikii qulqullina qabu hin fayyadaman waan ta'eef sagaleen qulqullina hin qabu jedhee bakka biraa Awurooppaa guutuu complain godhaa ture namni gaafa as dhufe itti qophooyinee sagalee qulqullina qabu viidiyoo kwalitii qabu waraabbii bareedaa fi uummanni illee akkasiin bahee sagantaa ajaa'ibaa dalagan sanuu karoomni jiru ka cabbiin bu'u baradoon bu'u ka makiinaan deemuu hin dandeenye ka tireenni deemuu hin dandeenye namni osoo manatti hin bahin akka manatti nafin akka jiruun bahee gaafa kitaaba eebba kitaaba Joor Muhammad kama dhiyoo kana akkasiin bahee namni simate sana mucaan tokko jidduudhaan maayikii butee Jooriin gaafii gaafate waan dalagame kana guutuu dhiisanii san takkatti ajandaa godhan. Waan dalagame kana waan bareeda sagantaa bareeda kitaabni sun meeqa gurguramee namni gaafate hin jiru haq nama meeqatu kitaaba san mallaqa guddaan bitee namni gaafate hin jiru. Waan xixiqqoo amma koonsartii qophaa'e koonsartii namni akkasiin bahe kan mucaan mallaqa isaa dhangalaasee nama kana artistii kana ispoonsara tahee biyyarraa fidee guruppii wayiitii miti koomunitii wayiitii miti nama tokko nama dhuunfaattu danda'ee mallaqa isaa sigalee. Galma san birri wali guuraati galma kana addaraasha kana kaffallaa osoo jedhaniini namni birri hin kennin. Kenni osoo jedhaniini mallaqa takka ol baasee ka kennuu hin dandeenye kennuullee hin barbaanne qeeqaaf ammootu carqii argufatee waan neegatiivii irratti xiyyeeffachuu qofa osoo hin taane waan poozitiivii waan dalagame sana waan gaarii dalaydan jechuutuyyuu irra gaarii sila. Oromoo irratti waan akka sabaatti dalagamu hunda qeeqaaf qofa jibbiinsa qofa agarsiisuun gaarii miti waan garii yes sakuriitiin dura gore maaliif dura gore akka inni ol bahee achi gubbatti steejii gubbaa dhaabatee akka sirbuuf kana hunda dhiisanii waan biraatti jijjiiranii akka nama waan beene wallaalaa nama gochuun gaarii miti jechuu barbaadeeti galatooma. Ulfaadhu firoomsa marti keessa nu baga jiraattanii gara namaa seetan. Umar qabna. Murteessaa si dubbadhu. Ya turee jira maaliif paarkii godheeti eeggatu. Ayyee. Ni xiqqooma dubbadhaan. Akki amma beeytanii ka arguu jirru kuni jalqabuma erga sirbi kun baafame irraati duuluma hamatu sirba kanarra ture. Qeequma. Boodallee haga gurbaan kun hojjechuuf gama Dubaay dhaqe. Namni beekanii ka sagantaan kun qopheeffame September 28 fi ummanni Oromoodhaa jechaatu halkanii guyyaa asirratti iyyee beeksisaa ture malee nuti ummanni Arsiidhaa ilmaan sikkoo mandoo jechaan ture. Waamicha beekee ka ummataaf godha. Waamicha ummataaf godhame kana gurbaan kun erga dhaqee bakka san gahee weellisaanii Arsii qofaa miti ka magaalaa san keessa jira. Dubaay san keessa jira. Oromoon biroo illee heddumatu argama. Oromoo hedduu Wilu bira miyuuti godhi mayilu. Waamichi hundumaaf godhame. Garuu qindeessitoonni koreedhaa halkanii guyyaatti dadhabaniiti waan san dhiyeessan. Sagantichi mul'atee argame. Haya sirba irratti illee ni duulan. Konsertii irratti illee ni duulan. Baay'ee isuma mucaa beeytanii kaama bahee asirratti dubbate kana nuti kalaallu. Kabiroo illee ni jiran. Osoo gammachuu qabaataniiti artistii Oromoo kanaaf. Osoo hamilee qabaatanii. Hangi xiqqoon silaa bahee argamuu qabaatu yeroo bakka sanitti. Hin jiranii jechuudha. Amma sun rakkoo hin qabu. Nutis Oromoodha.
Garuu osoo qooda keessaa hin qabaatin hanga amma gabbayee viidiyoo waraabe kana weellisaan keenya dhaqee bakka san jira. Hawaasni keenya bakka sanitti argamtan dhaqaatii irratti affeerama. Jedhee osoo viidiyoo waraabee jiraate hanqina xixiqqoo hammasiisan ka argame saniif osoo yaada kenne isoo kee jennee beektee kaa fudhannas. Namni sagantaa san gurbaan dhaqee bakka san jira. Oromoo qophaa'aa jedhee viidiyoo xiqqoollee waraabne hanqinni xixiqqoo san ol baasee beektanii kakaa waan kanarraa dubbatee uummanni waa beeku hin jiru ka jedhu Gadaa Reestooraantii ka mataa Oromoodhaa ta'e ka rakkoo Oromoo cinaa dhaabbatu warra sagantaa san qopheesse xiqqeessee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Uummata tuqee jechuudha. Amma waan fedhallee haa ta'u nuuf hojii manaati. Isin ijoolleen teenya bakkuma jirtanitti jabaadha. Akkuma amma jirtanii kana jabaadha. Jabaachuu keessantu akka isinirraa dubbatamu akka nurraa dubbatamu taasise. Mul'achuu keenyatu wal cinaa deemuu keenyatu akkas nu godhee jechuudha. Kanaaf ammallee bakkuma jirtanitti jabaadha. Naa kanuma siin jedhaa iluu booda sii bilbila keessaan kan naa kaasa. Galatooma. Ulfaadhu yaani keessan martuu taheera silaa isinuu dubbatanii wanni an dubbadhu hin jiru ammallee dhugaa dubbachuu fi wanni xiqqoon akka ajandaa isin hin godhanne namni yeroo ammaa kana nama keenyarraa ajandaa barbaada. Namni miidiyaa fayyadamu nuyi dhugaa isinitti waan dhageeffadha dhugama jirtu. Miidiyaa nu fayyadamnu kana laalee namni nutu akka nu isarraa haasoo nu barbaada. Yeroo hedduu namarraa illee naasayinaa tuffadhaa dhiisa. Gaafa isinirraa haasahuu dhabdanii isinirraa haasa'u kana tuffattanii jettanii ufii uf tuffata. Yoo ammoo gaafa inni isinirraa dubbate isinillee irraa dubbattan ufiin qixxeessitan sadarkaa isaa ol fuudhuu ta'a jechuudha. Nama tuffiidhaan hin mooyatan. Ammas ammoo wanni namichitti godhame gaariidha. Waan bareedaadha. Nama gammachiisa. Yoo dandahan akkas godhanii haa mul'atanii warri nama qeequ. Yoo dadhaban haa dhiisanii jechuu barbaada galatooma ulfaadhaa ganuma. Ammallee nama maraa deebiin deebisaan oolina maaliif ree ufitti isa ol harkisuu ta'a. Yoo ima dhageeffattanii ustanii bira kuttan ufii uf tuffataa jechuu barbaade innummaanu galatooma. Galatooma. Namni yaada qabdan yaada biraa yoo jiraate. Salaamu alaikum warahmatullahi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusha mangiste jirtani akkam nagaa. Sarraan kiyyaa miti garuu dubbadhaaree motora jiranii motorraan baane jara lamaan kun. Dubbadhu afni rakkoon qabu. Maashaallah yaada bareedarra jirtanii garuu akkuma marjade nama hedduuf deebisurra tuffatanii callisuu waan hunda caala murteessaadha. Wanti sila Dubaayitti dheengadda dalagame suni akka injiraamiti uummata arsiisitti uummata ilmaan si komandootti osoo hin taane akka Oromootitti waan galateeffamuu qabudha. Waan gaariitti dalagame. Waan akkanaa kana silaa injiraamiti hin jajjabeessan malee waan xiqqoo isii injiraamiti yooma hanqinnuu kan jiraatu taate irraa dubbatanii miti. Rakkoo miti namni keenya waggaa 2-3 dura of hin barre. Gaddumayyuu of hin barre seegalee garuu amma sirriitti of balee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf kun jibbiinsuma yookiin argiteetiin ganda takka qaban ibsataa jiran malee waa biraatii miti. Wanti sun argitee waan badaa ta'ee wanti hin taane dalagameetii miti. Dhugaadha yeroo argiteetiin artistiin qabu as keessatti biyyoota garaagaraa biyyoota hundarratti artistii naannoo saniitiin jedhamni kenna. Artistii Oromooti artistii kenna jedha malee kan ibaluutu achi dhalatee kan naannoo sanii takkaa jedheellee hin beeku. Kan achi dhalate waan hin gooneef kenna godhaaf. Uummanni naannoo biraa yoo rakkate bakka rakkoon sun itti galte waan namni naannoon sun hin goone uummata kenna godha. Wanti nama gammachiisu yoo jiraate uummanni kenna of barudha. Sudah argiteetiin namaan beekamtii argachuudha ammallee
waan hojjette sanitti argitee taniin baaraalii godhachuuf nama akkanaa kana tuffachuudha. Garuu akka injiraa miti namni kamuu uummata kanarra xiyyeeffate yookiin jabinna uummata kanaa mul'atu uummata kanaa nama biratti akka gaarii hin taane akka hin jaalanne beekanii wal jabeessuun wallaalaa kennallee hattaa wallaalamuu fi jabeeffachuun dirqama. Garuu wal jabeessaa jiraallee hin jira tokko tokko ammallee ka harqoota namaa baadhatee deemaa jiru. Namni asirratti dhageettii qabullee ta'ee kan dhageettii hin qabne wallaalee haa dalaguu beekaa haa dalaguu.